Farmajiraiti Aladi ranjanu bore bafna Karadentu kanda firabu Aladi ranjanu bore bafna Karadentu kanda firabu Rame katenya dagaban Eye dagaban Kau firabu na takutan Gile takutan Rame katenya dagaban Gabu malakun Kau firabu na takutan Oromo takuma pambi matenyo makola beki roronja chabate namigoti koni kalmana madumate enye dake pachum padanta amma kapson kenya dalmate enye dake pachum padanta amma kapson kenya dalmate Oromo takuma pambi matenyo makola beki roronja chabate namigoti Koni kalmana madumate Kenya dake pachum palanta Amma kapson Kenya dalmate Kenya dake pachum palanta Amma kapson Kenya dalmate Sabah sabu be kudu damodu Milkisa to kam nandi nani Karade madu fe biyadade Lami ko jese kanawale Nuta uda kate habambi Duno sitero na lamigiya Nuta uda kate habambi Duno sitero na sabagiya Kiran sabar kero na bibiya Sina gota dume kalmangenya Kami kenya dua kamdenya Baroro motoko dikenya 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 Kiran sabar kero na bibiya Sina gota dume kalmangenya Kami kenya dua kamdenya Baroro motoko dikenya 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 Shuasi bale arar wallo Jinanjil be fatu oromo samniko Shuasi bale arar wallo Jinanjil be fatu oromo samniko Sidama kampata aliyan skoshi Baka zemtu daki wayane kumashi Sidama kampata aliyan skoshi Baka zemtu daki wayane kumashi Walakalu babo jifafi bohorana Bilisomu kamna oromo parana Walakalu babo jifafi bohorana Bilisomu kamna oromo parana Afari somale agaon skoshi Baka zemtu daki Afari somale agaon skoshi Baka zemtu daki wayane kumashi Kaige donkana ireda kodani Miranga donkana Ebu kenya bani Kayo romokana ireda kodani Miranga donkana Ebu kenya bani Sidume wayana Dina oromota Almatu sabarku barana ni mota Sidume wayana Dina oromota Almatu sabarku barana ni mota Sidume wayana Dina oromota Almatu sabarku barana ni mota
baay'ee galatoomaadha. Yaada baay'ee bilchaataa nu kennitanii. Egaa haala amma jiru keessatti seenaa hedduu keessatti seentanii nu ibsitanii jirtu. Akka waliigalaatti amma Itoophiyaa afaan Amaaraa kuni waggaa 3,000 qabaa. Maali waan hedduutu deemaa ture. Egaa uummanni keenya kana hundumayyuu amma baruma Haile Sillaasee irraa kaasee afaan Amaaraa kun oofishaalii ta'uusaayyuu namoonni nu nama hin beeknu. Akka dhageenyutti wagguma 3,000 sana yookaan immoo sana faadha kan namoonni waan jedhanii inni kunis raajiidha. Kanuma wal qabatee amma gaadduulli Oromoo irratti banamaa jiru kuni naannoo Amaaraa fi naannoo Amaaraa amma duula Oromoo irratti akka waliigala Oromiyaa irratti bananii jiru waraana Eertiraa yookaan immoo milishaa Amaaraa fi faannoo waraana Eertiraa dabalatee uummata Oromoo irratti lola kallattii hundaan bananii jiru. Kanarraa Oromoon akkamitti dandamachuu danda'a? Maal gochuu qaba kan jedhu irratti yaada keessan gabaabsatti nu ibsaatii gaaffii hedduutu jira waan ta'eef irra itti dabnee akka mari'annuuf jechuu kooti galatooma. Ulfaadhu fayyaa ta'e yeroo ammaa akkuma hundi keenya dhageenyu weeraratu biyya keenya irratti deemaa jira. Duguggii sanyiitu deemaa jira. Waggaa 3 darban kana duguggii sanyiitu biyya Oromoo irratti deemaa ture. Amma immoo bifa haaraadhaanii humna addaa Amaaraa faannoo kan jedhamuuni shaabiyaa humna shaabiyaatiin milishaa dabalatee walitti qabanii Wallaggatti, Gujiitti, Booranatti, Wallootti, Matakkalitti bobbaasanii jiran. Egaa waggaa 3 darban kana akkuma dhagaa turre ummata Wallaggaa keessattuu xayyaaraan tumaa turan. Summiidhaan fixaa turan. Mana hidhaa keessatti naqanii mana hidhaa keessatti yoo barbaadan gadi baasanii ajjeesanii waraabessaa kennaa turan. Jimlaanii hidhuudhaanii ajjeesaa turan. Kuni egaa utuu humni lammaffaan yookaas third party yookaas warri mirga dhala namaa falman kun keessa galanii qoratanii seenaa baay'eetu gadi ba'uuf deema. Isaanuu dubbataniiru dheengaddaa kunoo miidiyaarra gadi ba'anii ibsaa kunnee walqunnamtii hunda kunnee Wallaggaan yeroo tumaa turretti namni dubbate hin jiru, namni hiriira nagaa ba'e hin jiru. Amma akkamitti nama hiriira nagaa ba'amaa kan jedhu haasaa keessattuu nuu kaasee haasaa ture. Akka itti irraa baraarru akka itti irraa damdamannu tokko waba wajjin dhaabbachuudha. Furmaati isaa tokkittiin waba wajjin dhaabbachuudha. Akkuma sila jennee karaa nagaa wanti argamu tokko iyyuu hin jiru. Karaa nagaa ammas deebisee haxxeetti nu naqe malee karaa nagaa keessaa wanti argamu hin jiru. Impaayerri karaa nagaatiin jijjiiramte hin jirtu. Biyyi impaayerri Itoophiyaa suni karaa nagaatiin wanti geeddaramu hin jiru. Humnaan geeddaramuu qaba. Humnaan kan geeddaramu immoo uummata miidhaa kana jala jirutu harka wal qabatee ka'ee lolee akkuma waboo lolaa jiru warra Tigraay lolaa jiru hundumtu karaan ka'uu qaba. Hundumtuu mootummaa kana irratti xiyyeeffatee ka'uudha qaba. Meeshaa ta'uuf hin qabu mootummaa kanaaf. Mootummaa kanarraa waan danda'eeni mootummaan irratti ka'uu finciluutu itti jiraata. Ummati sabni waboo qofatu hin taane jechuu kooti. Ummati kan damdamachuu danda'u yoo lolateedha. Dammaquudhaa, ijaaramuudhaa, lolachuudha. Hidhatee lolachuudha. Kana kan isa damdamachiisu. Kan biraan hin jiru. Kadhaan damdamachiisuu hin danda'u. Akkasumatti ofiin geeddaramu jechuun damdamachiisuu hin danda'u. Gabaabamatti kan Walloo fi kan Matakkal Silaawii qobaadha. Tarii itti dhufnee haasa'uyyuu hin dandeenya. Gabaabaatti kan damdamachuu hin danda'amu durumaa jalqabee waraanaan nutti dhufe wanti kun babal'achuu kan jalqaban isaan har'a miti. Tewoodiroos irraa jalqabee Yohaannis Minilikii walirraa itti fufanii amma har'aatti iyyuu sirna Minilikii gadi ijaareetu amma har'aatti nurratti gadi fe'amee jira jechuudha. Bakka bakkatti amantiidhaan deemu. Amantii fakkeessanii deemu. Amantii Ortodoksii kana jala guugatanii deemu. Maqaa amantiitiin deemu jechuudha. Maqaa amantiitiin hidhannaa argatu yeroo hundaa. Meeshaa kan argatan maqaa amantiitiin. Yeroo tokko tokko immoo maqaa Itoophiyaa jedhuun. Maqaan Itoophiyaa jedhu kuni
yeroo League of Nation irraa United Nation itti galmaanii Itoophiyaa kan jedhu kana maqaa kana fudhatan. Inni seenaa waggaa 3,000 jedhamu kunis dubbii sobaati. Dubbii Kush kan jedhamu sana Itoophiyaa jedhamee jijjiirame afaan wangeela irratti yeroo afaan Ibraayistii irraa afaan Giriikiitti hiikamu Itoophiyaa isa jedhu sana fudhan maqicha seenaa sana hundumaa akka waan isaan godhaniitti of himuu jalqabanii jechuudha. Desiivii godhan addunyaayyu, gowwoomsan addunyaayyu jechuudha. Itoophiyaan wangeela irra jiru suni nuyi jedhanii of dhiyeessan. Itoophiyaa isheen amma argitu maappii irraa arginu kuni waggaa 100 hin caaltu. Yeroo United Nation itti galmaan maqaa kana fudhatanii dhaqan. Sanas warra Awurooppaatu gorse maqaa kana fudhadhaa malee Abiisiniyaan jedhina. Abiisiniyaan sanyiitti hidhataati. Maqaa sanyiitiin waamurra maqaa Itoophiyaa kana fudhadhaa hunda keessa walitti qabuu danda'anii maqaa sana fudhatanii maqaan kun reefuu waggaa 100 reefuu ga'a jechuudha. Maqaan Itoophiyaa jedhu kun. Kanaaf inni isaan nuti Itoophiyaadhaa jedhu yeroo tokko tokko maqaa Itoophiyaatiin dhaadatu nuti immoo Itoophiyaa ijaare jedhu nuti tissas jedhu nu hin jirru taanaan Itoophiyaan hin jirtu jedhu warri kaan immoo akka waan Itoophiyaa diiganiitti fudhatu amantiidhaan. Musliimni akka waan Itoophiyaa diiguu waaqeffatan akka waan Itoophiyaa diiguu warri kaan sabi warri kaan Sumaaleen Haadiyyaan kan baataan Affaar hundumtuu Tigree mataan isaa dabalattee Itoophiyaa diiguu amma TPLF iyyuu Itoophiyaa diiguu irratti kan isaan kasasan kan isaan himatan. Maaliif keeyyataa 39 maaliif konstituushinii kan konstituushinii diigamuu qaba baduu qabaa jedhu. Maali kuni yeroo tokko tokko abaaruma sanaan deemu akkuma sanaan deemu maqaa maara jedhuun. Yeroo tokko tokko Ortodoksiidhaan deemu. Yeroo tokko tokko Itoophiyaadhaan deemu. Maqaa sadan kanaan deemu. Kanaaf gabaabumatti Oromoon akka itti damdamachuu danda'u waan kanarraa duula sanyiitti dhufe kanarraa kan damdamachuu danda'u lolachuudhaan alaas keessaas walta'ee lolachuudhaan jaarmaa jiru bira dhaabbachuudhaan jaarmaa jirutti dirmachuudhaan amma dubbiin dubbii jaarmaallee miti. Amma dubbiin dubbii wal gaafannullee miti. Amantiillee wal gaafannu laga eessatti dhalate illee wal gaafannu miti. Oromummaadha. Amma dhiyoo kanayyuu arginee dhaadanna irratti Itoophiyaa tiqdam Oromummaa Yihudameedhaniiru. Kuni waanuma mataa isaanii keessa jirudha. Kuni warra beektowwan isaanii liiqaan warra hidhaman ala kanaas kan dubbatanii biyya keessaas kan dubbatanii wanni haaraan tokko jiru. Oromummaa dhabamsiisuudha. Oromummaa balleessuudha. Iddoo sana Amaara kaa'uudha jechuudha. Amaaressuudha jechuudha. Kanaaf Oromoon tokkoffaa afaan sana diduudha. Afaan sana dubbachuu diduudha. Afaan sana diduudha harkaa bituu diduudha. Itti wal gurguruu diduudha afaanichi. Maaliif bakka afaanichi dubbatamuu fi bakka Ortodoksiin isaanii qabatee jiru kana biyya Amaaraati jedhanii falmu isaan. Biyya taabotii isaanii jiruu fi qeessoti isaanii jiranii fi gadaamiin isaanii jiruu fi waan isaanii kun maqaa isaaniitiin jiru biyya keenyaadhanii falmu. Walloonummaa biyya keenyaachaa jiru. Wallaggayyuu biyya keenyaachaa jiru. Shawaan biyya keenyaachaa jiru. Hundumtu biyya isaaniiti. Dirree dhawaadhaan qabatanii Harargee kanas falmaa yeroo jechuudha. Biyyi hundumtuu isaaniiti akka isaan ilaalanitti. Kanaaf Tigraay irraas amma biyyicha irraa fudhachuudhaaf deemu malee dhuguma Walqaayitii fi raayyaa dhaabbiti. Raayyaan sila Oromoodha. Raayyaan Oromoodha. Amaaras miti Tigrees miti. Walqaayitii immoo Walqaayitii. Salamti Walqaayitii gurraacha jechuudha. Akkas jechuun. Walqaayitii afaan ofii qabu, aadaa ofii qabu, hooda ofii qabu, saba mataa isaa danda'edha. Amaaras miti Tigrees miti. Lafa sanatu nuugii baasa. Lafa sanatu zayitii baasa. Lafa sanatu Sudaanitti ejja. Istiraateejikii. Kanaaf achirratti wal lolu. Kanaaf egaa lafa keenya deeffachuudhanii mareetaas mallaashinni jedhu kuni mareetaas mallaashin kuni raayyaa fi Walqaayitii qofa irratti hin dhaabbatu. Matakkalillee dhufaa jira kunoo Walloo dhufaa jira. Wallaggaanuu dhufa jechuudha. Shawaa illee dhaqa jechuudha. Arsii Asalla keessatti sila Asalla kan keenya jechaa jiru. Achumaanis Asalla sin babal'ifatu jechuudha. Hundumtuu Asalla ta'a jechuudha. Magaalli baadiyyaan sun hundumtuu Arsiin hundumtuu Asalla ta'a jechuudha. Afaan Amaaraa dubbataa taabota baatee deema jechuudha. Gabaabumatti Oromoon kan damdamachuu danda'u akka Oromoottis akka sabaattis yoo lolate lolachuu qaba. Dammaquu qaba, ijaaramuu qaba, hidhachuu qaba, lolachuu qaba. Kanaan damdamata fayyaa ta'e ulfaadha. Baay'ee galatooma. Ammas waan tokko kaastanii jirtu obbo Tashoomee. Egaa isin dhugaa dubbachuudhaaf waan hedduu nama ajaa'ibsiisudha kan isin kaasaa jirtanii. Mee amma waan isin amma kaastan keessatti lafa bataskaanni jiru hundumtuu kan isa jala gugatanii deemu biyya keenya jedhaniitu lolaa jiru jettan.
amma fakkeenyaaf lolli banamaa jiru akkuma isin kaastanii yeroo isaan haasa'an irratti lafti walqaayit kan keenya jedhaniiti kan isaan Tigree lolanii gaafa immoo Tigreen ofirraa rukuttee uummata kanaa rukuchaa ofirraa ari'utti kaatu amaarummaa keenyaan duunaa du'aa jirraa jedhanii iyyu. Ammas immoo Oromiyaa keessatti dhufanii walloo uummata keenyaa bakkoota adda addaa keessatti lola kaasanii jiru. Walloottis lola bananii jiru. Naannoo Finfinnee kanarrattis yeroo hedduu jeequmsi guddaan ka'ee gaafa waraanni adda bilisummaa Oromoo biyyatti galu bara 2018 waan raawwatame hin beektu. Kana hunda dabalatee amaarummaa keenyaan kan buqqaa jiru. Arbaa Guguurraa kan buqqaane, Wallaggarraa kan buqqaane, bakka adda addaarraa Harargeerraa kan buqqaane amaarummaa keenyaan jechaa jiru. Inni kuni kaardii lama qabatanii deemu. Kuni amma yoo injifataman amaarummaa keenyaa ni jedhu. Yoo mo'an immoo iristii keenyaa jedhu. Isa kana mee akkamitti Oromoon yookaan jaarmiyaan siyaasaa Oromoo yookaan immoo uummanni Oromoo qeerroon Oromoo akkamitti wanta kana ofirraa saaxiluu danda'a? Wanti kuni kaardii lama isaan qabatanii ittiin addunyaa goyoomsaa jiran kana bifa kamiin harkaa fashaleessuun danda'ama jettanii yaaddu? Bayyaa ta'e ulfaadhu. Ammas garuma seenaatti achi deebinee ilaallaa. Mee warra Turkii kana ilaallaa. Turkish Ottoman Empire kan jedhamu empaayeraa naannaa Turkiitii ka'ee biyya Awurooppaa qabatee ilaalla. Turkish Ottoman Empire kuni achuma naannaa sanaa Osman Brothers jedhamu warra Usmaanii obboleeyyan lamaantuu mootummaa qabatee mootummaa sana qabatanii ka'anii naannoo wal gabroomsuu waan tureef Awurooppaa keessa naannoo Awurooppaa kana qabatanii Eeshiyaattis faca'anii Afrikaayyuu dhufanii qabataniiru jechuudha. Amma Ottoman Empire kuni Turkii qofan turre booda maal ta'ee saba kan biraa yoo itti dabaluu jalqabe. Saba kan biraa Turkii kan hin taane afaan addaa dubbatu warra Awurooppaa kanarraas jechuudha. Warra Hangarii kana yoo dabalatee Awurooppaa kana ofitti dabalee warra Kurdii kana warra Eeshiyaa kana ofitti dabalee yeroo jedhu amantii silaawa amantii musliimummaatiin deema sunni musliimiidhaan deema irra guddaa kooriinsaa sunni musliimiidha. Haa ta'u malee Turkii dirqiitti Turkii ta'uun ittiin jiraatu. Dirqiitti Turkii ta'uun qabu amantii aadaa masaa qabatee afaan isaa qabatee mootummaa Turkii sana fudhatee jennaani mootummaa sana keessatti aangoo kennaniifiitu mootummaa sana babal'isa mootummaa sanaaf loltuu ta'a mootummaa sanaaf amanamaa ta'a akkasitti Turkish Ottoman Empire kana babal'ifatan jechuudha addunyaa irra guddaa isaa qabatan jechuudha yeroo sanatti. Amma warra Amaaraa kanas akkasuma fudhannee ilaaluu dandeenya. Yeroo adda addaatti Empire kun akkuma kanatti ka'ee babal'ata. Empire warra Amaaraa kuni tokko kan inni ittiin qabatee deemu Ortodoksii. Bataskaan Ortodoksiiti. Bataskaan Ortodoksii giiziidhaan dhimma ba'a. Bataskaan Ortodoksii kan dhuunfatan. Ortodoksiin kun meeshaadha isaaniif. Ittiin qawwee argatu, ittiin mindaa argatu, ittiin beekamtii argatu ala kanatti. Inni kun meeshaadha tokkoffaa. Inni lammaffaa maqaa Itoophiyaa jedhu kana. Erga United Nations maqaa Itoophiyaa fudhatee maqaa sana fudhatanii nuti Itoophiyaan jedhan. Warri kaan Itoophiyaa miti. Inaalaman warri kaan sanyii lammaffaa ta'an yookaas lammii lammaffaa ta'an jechuudha. Warra akka Sumaalee, warra akka Affaar, warra akka even Tigree mataan isaanii sanyii lammaffaa ta'anii yookaas lammii lammaffaa ta'an biyya Itoophiyaa sana keessatti biyya Itoophiyaatti Amaara sanyiin Itoophiyaa jedhamu. Itoophiyaas kan ta'e afaan Itoophiyaas kan dubbatu isaanii alaabaan Itoophiyaas alaabaa isaanii sana amantiin Itoophiyaas Ortodoksiisan. Kanaafuu jarri kun waan sadiin deemu. Tokko Amaara inni keessa dhokatee jira. Kan isaan alatti ittiin deeman Itoophiyaa. Maqaa Itoophiyaa jedhu kanaan deemu. Yoo akka nama qullubbii quncisu yeroo lammaffaa isaa qunciftee ilaaltu Ortodoksii. Bataskaan Ortodoksiiti afaan isaanii babal'isa. Eenyummaa isaanii babal'isa. Lafa kana qabee lafa isaanii kenna. Isaanis lafa qabaataa turan Ortodoksii kuni keessattuu Itoophiyaa keessatti Itoophiyaa kaabaa keessatti harka sadii keessaa harki tokko kan Ortodoksiiti. Gibira funaannatu gabbaarii qabu jechuudha. Mootummaa keessaa harka 100 keessaa harka 50 isaanii jechuudha. Inni sadaffaa Ortodoksii dhanneen inni sadaffaa Amaarummaadha. Amaarummaa babal'isuudha. Afaan Amaaraa babal'isuu, aadaa Amaaraa, sirba Amaaraa babal'isuudha. Minilik irraa jalqabee amma dheengaddaatti tiyaatiriin biyya sana keessatti tolfamu Qadamaa Hayila Sillaasee tiyaatirii jedhama yeroo hin beekutti Yaagar Fiqir tiyaatir jedhama. Afaan lama hin beekan afaan tokkitti afaan Amaaraa qofaan deema. Gaazexaan afaan Amaaraatiin ba'a.
akkuma sila jenne raadiyoon afaan Amaaraan dubbata, TV'n afaan Amaaraan dubbata. Biyya sana keessatti akka waan Amaarri malee waan tokko hin jirreettiti akka kanatti baajetiin ba'u hundumtuu ummatitti gibiranni baasu hundumtuu bakka kanatti bakka kana guddisa jechuudha. Afaan kana guddisa, afaan kana babal'isa jechuudha. Namni Itoophiyaa ta'uu barbaada afaan Amaaraa baruu qaba, Ortodoksii ta'utti jiraata. Ortodoksii taatee afaan Amaaraa bartee kakkoo kanatti. Ortodoksii taatee afaan Amaaraa bartee iyyuu hin taatu, hin fudhatamu. Isayyuu kan lammaffaattis ilaalu, isayyuu taanaan. Mee ilaalu warra agaawoo kana. Agaawoo kana afaan irraa balleessan. Amantii tokkicha qabu. Ortodoksiidha baay'een isaanii agaawon. Utuu amantii tokko qabanii afaan irraa balleessanii afaan Amaaraa iyyuu fudhatanii jarri akka lammi lammaffaatti ilaalamu har'ayyuu qimaantis agaawonis ilaali. Hawwiin, jaawwiin hundumti isaanii, hamraan hundi isaanii. Warra afaan isaanii balleessee afaan isaanii dhiisee afaan Amaaraa fudhatee iyyuu akka lammi lammaffaatti ilaalamu. Warra kaan immoo falaashaadhaan gurguratanii horiitti gurguratan ijoollee agaawoti baay'een isaanii ijoollee agaawoti. Kan isaanii ijoollee warri waraana irratti abbaan irraa dhume ati irraa duute warra akkasiiti. Falaashaadhaan gurguratanii amma isuma kaleessa gurguratan kana deebi'anii har'a horii irraa funaannatanii ittiin Amaarummaa kana babal'isuuf deemu jechuudha. Walumaa gala Amaarummaa babal'isuudha. Lafa Amaaraa deebisuudha. Mareetaas Mallaash inni jedhu kuni Mareetaas Mallaash komitee jedhu. Mareetaas Mallaashiin kuni bakka taabotii dhaqee qubate bakka qeesiin afaan Amaaraatiin qaddasu hundumtuu lafa isaaniiti. Bakka Amaarri dhaqee qubate rakkateessa ta'uu, kadhachuu dhaqeessa ta'uu, maal hojiidhaanis haa ta'uu, nafxanyaa ta'ee qubachuus haa ta'uu, bakka nafxanyaan jiru suni lafa isaaniiti jechuudha. Amma isaan isa falmaa jiru. Bakka nafxanyaan hin jirre immoo hin jiru. Maaliif Minilikii nafxanyaa qubsiisee ittiin qabsiise. Nafxanyaa qubsiiseetu gabbaariidhaa fi lafa kenneefiitu nafxanyaan biyya hin jirre hin jiru biyya Itoophiyaa sana keessa. Lafa hin jirre hin jiru. Tigraay keessa illee jira. Oromiyaa keessa ilaa baay'ee. Sumaalee keessa nama tokko jira. Magaalaa silaa magaalli isaanii ni ijaarame magaalaa keessa jiru jechuudha. Kanaaf bakka nafxanyaan qubate mishigii tolfatee achitti waraana Minilik kan ture jechuudha. Isa booda Haile Sillaaseedhaaf isa booda mammarraatti sistamii kana keessatti afaan Amaaraa afaan isaanii waan ta'eef mootummaa sana keessattis mootummaan sun kan inni deemaa ture mootummaa Amaaraati. Ammarraatti mootummaa Amaaraati. Biyya sanatti kan deemu. Maaliif yoo jette afaan ittiin hojjetu afaan Amaaraati. Aadaan aadaa Amaaraati. Sirbi sirba Amaaraati. Wanti hundumtuu waan Amaaraati. Malee sabooti biyya sana keessa jiran 82 suni hin jiran jechuu dandeessa. Carraa guyyaa tokko hin arganne, waggaatti guyyaa tokko hin argatan. Warra akka Oromoo kan hin argatiin akkamitti warri xixinnoon argachuu danda'u. Kanaaf walumaa gala jarri kan isaan falmaa jirani Minilikii lammaffaatu deebi'a, sadaffaatu deebi'aadha. Minilik lammaffaan darbeera. Isa amma siidaa isaa fuudhanii kan isaan ijaaranii siidaa isaa kana doodhaa jedhanii kan isaan uummata rakkisanii Minilik sadaffaa fiduudhaaf. Minilik kana mee dhugaa seenaa Minilik kana himaniiru warri Minilikiin reeffa isaa kaasanii siidaa isaa dhaaban. Seenaa Minilik nama miliyoonii 5 akka fixe. Oromoo miliyoonii 5 akka fixe. Nama akka miila irraa kutaa ture. Harka irraa kutaa ture. Saalallee irraa kutaa ture. Himaniiru kana seenaa kana. Minilik akka dubartii 5 fi 6 fuudhaa ture. Akka garba 75 qabaataa ture. Himaniiru kana. Minilik akka inni itti du'ellee himaniiru. Minilik cabxoodhaan du'e dhukkuba darbaa cabxoodhaan du'e. Cabxoodhaan kan jedhamuun du'e. Dhukkuba fokkisaa nama warri sagaagalan kun ittiin qabamanii isaan du'e. Kanallee himaniiru. Kana nimni. Kanaaf warri har'a biyya deebiifna jedhan kuni alaabaa kana fudhatanii kaatan kuni ammas Ortodoksii kana daawoo godhatanii maqaa Ortodoksii kanaanii sababii Amaara taaneef sababii Ortodoksii taaneef sababii Itoophiyaa taaneef nu fixaa jiru warri jedhan kuni isaanumaayyuu warri dhumaatiis kan namas ajjeesanis kan iyyan isaanii artistoota baay'ee qabu akkuma sila jenne waggaa 150 artistoota kan baasaa ture afaan sanaanii kanaaf boosisuus danda'u sirbisiisuus gammachiisuus danda'u kana leenjisaa akka gaariitti qabu miidiyaas of harkaa qabu kanaaf ufuma isaanii ajjeesanii ufuma isaaniif taaziyaa ta'anii ufuma isaanii boonii ufuma isaanii fi ittiin meeshaa hidhatanii uummata kana ammas jenosaayidii kan Minilik fide sana deebisanii fidanii uummata deebisanii kolonii jala deebisanii galchuudha. Ishee waggaa 27 biliqee argamte kanayyuu deebisanii dhaamsanii
kolonii jala deebisanii galchuudha yaadi jiru kana gabaabamatti ulfaadhu fayyaa ta'e. Baay'ee galatoomaadha obbo Tashoome yaada hedduu bal'aa kaafnee mari'achaa jirra. Egaa daawwattoota keenya jaalatamuuf kabajamoo barnoota guddaa akka irraa argattan abdii guddaa qabna. Mee haaluma kanaan wal qabatee amma egaa rakkoo hedduun uummata keenya irratti gaggeeffamaa jira. Keessumattuu uummata Oromoo waan baraa fi dirmannaan hin arganne lola hamaa keessa jira. Kanumaan wal qabatee uummanni Oromoo Walloosii yeroo ammaa kanatti waraana goolessituu nafxanyoota kanaan marfamaa jira. Isa kanaaf yoo maal ta'an sagaleen isaanii dhagahamuu danda'a. Yoo maal ta'an akka miidiyaan addunyaa fakkeenyaaf akka uummanni Tigraay miidiyaan Tigraay keessatti rakkina uummata Tigraay irratti raawwate sana addunyaa guutuutti daawwachiisee gochaa suukanneessaa qabeenyi gubachuun daa'imni du'uun dubartii ulfa wajjiniin ajjeefamuun Oromoo ta'uudhaan harmarraa muruun kuni naannoo waan baraa fi akkasumatti godina Walloo keessatti kan gaggeeffamaa jirudha. Dirmi keessatti uummanni waan baraa dirmannaa gargaarsa uummata Oromoo illee hin arganne, kan dinagdee illee hin arganne, kan yaadaa illee hin arganne, kan miidiyaa illee hin arganne. Isa kanaan wal qabsiistanii gaaffii kana lamaan godinoota kana kan Walloo fi waan bara kana walitti qabdanii mee yoo maal ta'e dhagahamuu qaba. Yoo maal ta'e uummanni Oromoo kuni bifa tokkoon gaafa rakkoon kun uumamu akkamittiin uummata kana bukkee dhaabbatee lubbuu isaanii fi qabeenya isaanii baraaruu danda'ama. Dhageettiin isaanii akkamittiin addunyaa qaqqabuu danda'a kan jedhu irratti yaada keessan gabaabsaa nuu kennaati gara xumuraarra jirra. Tole ulfaadhu fayyaa ta'ii walumaa gala mee weerara Oromoo Walloo irratti ta'e kan gabaasa ilaalaa. Weerarri Oromoo Walloo irratti ta'aa jiru yeroo ammaa kana karaa sadiin irratti ta'aa jira. Tokko karaa bahaa hidhattoota addaa Affaar hidhachiisanii itti gadhiisanii uummata Oromoo Walloo rukuchiisaa jiru. Inni lammaffaa karaa dhihaa warra Amaaraa humna addaa Amaaraa hidhachiisanii itti gadhiisanii rukuchiisaa jiru. Karaa gajjallaa immoo akka isaan gadi ba'anillee gadi hin baqannee fi biyya Amaaraa ammas kililii Amaaraa sanatu karaatti cufee jira jechuudha karaa gadii. Walumaa gala kun maaliif ta'aa yoo jennee ilaalle uummata Oromoo Walloo irratti duuluun har'an jalqabne. Minilik irraa Tewoodiroos irraa jalqabe. Tewoodiroos yeroo dheeraadhaaf lolaa ture. Tewoodiroos kan lolaa ture Itoophiyaa tokko gochuuf miti akka isaan jedhan. Tewoodiroos saamuudhumaaf lolaa ture. Saamee waan saammatee galee warra isaajin saamee fira ture. Argite horii saama ture. Sa'a saamaa, gaala saamaa, qabeenyaa saamaa, re'ee saama ture. Akka kanatti utuma saamu babal'ifatee nama isaajin saamu kana guguddifatee yeroo jedhu saamichuma kana keessatti bobba'aa ture. Utuma jedhu mootummaadhaan wal loluu jalqabee mootootii wallootti wal loluu jalqabee jechuudha. Dhumarratti giiftii warqituu kan jedhamtu mootii Walloo kan turteejjiin wal lolaa ture jechuudha. Warqituuni dhumarratti naannoo Magdallaa jedhamutti kan isayyuu obbaafachiisee warqituudha. Waraana warqituutii jedhama. Tewoodiroos egaa duraanii Gondar ture magaalli guddittiin isaanii yookaas bakki mootummaan warra Qimaantii ture. Naannoo Qimaantii fi Agaa'oodha naannoo sana kan Gondar kana kan jiru. Tewoodiroos warra Qimaantii irraayii egaa amma mootummaa teessoo isaa achii kaasee Dabra Taaboritti giddaramee ture. Isa dura Dabra Taabor irraa baasee Magdalla kan fide Tewoodiroos. Magdallatti giddare Tewoodiroos teessoo isaa Magdallatti giddaree lolli Magdallatti ta'isuuni warqituuni Tewoodiroosiin gaafa galaafattee jettu isa booda Yohaannisitti darbee lolaa ture. Yohaannisis meeshaa warra Awurooppaa kana irraa argataa tureen warqituu lolaa ture jechuudha. Dhumarratti kan warra Walloo kana cabsee walumaa gala kan isaan cabanii Minilik irratti weerara Minilikiin jechuudha. Isa booda warra Walloo kana taarget godhatan. Duraan warra Walloo kana fuudhaaf heerumaanis Kiristinnaa kaasuudhaanis jibbaata godhaa turan Walloo kana amaaressuudhaaf hedduu jibbaata godhan. Raas Aliidhumayyuu Kiristinnaa kaasanii Mikaa'el jedhan. Raas Mikaa'el jedhan. So warra yeejjuu kana akka jirutti kiristaana gochuudhaa fi islaamummaa irraa balleessanii kiristaana godhanii amaaressuudhaa fi jibbaata guddaa godhanii
warri Oromoo Walloo ofirraa lolaa ture jechuu bara dheeraadhaa fi amma dhiyoo kanaatti illee Walloo fixaa turan, beelaan illee fixaa turan, deegaan illee fixaa turan karaa ittiin baasanii karaan hin ba'ochi manni barumsaan ijaaramu achirraa buqqisanii iddoo adda addaatti faffacaasaa turanii warra kaan immoo amantii isaaniif jecha tokkoffaa Oromummaa isaaniif kan isaanii lolaman kan isaan duulli irratti godhamu amantii eenyummaa isaaniif Oromummaa isaaniif afaan Oromoo dubbatu Oromummaa isaaniitti of beeku isaanitti cimoodha. Inni lammaffaa amantii isaaniiti amantii musliimaati. Warra Ortodoksii kuni amantii musliimaatti bobba'u harka lafa jalaan. Mootummaa kana keessa akkuma sila jennee mootummaan Itoophiyaa jalqabumaa jalqabee impaayirri Itoophiyaa kun kan inni ijaarame wanna Ortodoksiitiin jechuudha. Ortodoksiin harka 100 keessaa harka 50 qaba jechuudha mootummicha geggeessuu keessatti. Kanaaf mootummaa Ortodoksiiti jechuu dandeenya. Warri Ortodoksii hin taane hundumtuu Jenoosaayidii irratti deemaa ture, sanyii guugiitii irratti deemaa ture, warra Walloo irratti akkasuma deemaa ture. Inni sadaffaa lafa sana fudhachuudha, lafa sana qabachuudha. Lafa sana qabatanii akkuma sila jennee Amaarri lafa hin qabu, lafa ofii hin qabu. Maqaa kee geddaruu malee, bakka dhaqe maqaa geddaruu malee, uumama Adaamaa dhufanii Naazireet jedhanii, Bishooftuu dhaqanii Dabrazayit jedhanii, Beegamidiriin immoo Beejjaamidiriin immoo Beegamidiri jedhanii Agaawoo Midiriidhaan immoo Gojjaam jedhanii maqaa kee geddaruu dubbiinsa. Isa booda namas maqaa geddaruudha, Kiristinnaa kaasuudha, isa booda amaaressuudha, isa booda barbaadanti yoo akka isaanitti deeme wajjin deemoo kanaachi immoo ati nama alaati jedhaniitu kafalaa ishaati jedhanii gurguratu jechuudha. Kanaafi dubbii warra Oromoo Walloo irratti weerarri ta'e kuni dubbii salphaa miti. Achumaa cabsuu jalqaban duris arras achumaa jalqaba. Achirratti milkaa'anii innaan hundumaa hin cabsu jechuudha. Kanaafi Oromoon dirmachuu qaba. Oromoon dirmachuu qaba, waan dandeenye gargaaruu qaba. Horiidhaan, yaadaan, hamileedhaan gargaaruu tumsuu qaba jechuudha. Uummanni Oromoo Walloo keessa jiru amantii barbaadetti amanuu mirga isaati. Musliima yoo ta'e, Kiristaanaa yoo ta'e, Waaqeffata yoo ta'e, Abbaa fedhe yoo ta'e amantii isaa qabatee deemuun mirga isaati. Amaara miti kan amantii isaa himuuf, eenyu miti kan amantii isaa himuuf, amantiin isaa kan isaati. Kanaafi ummati Oromoo Walloo Musliime ta'uun ari'atamuun isarra hin jiru, masgiidii isaa gubamuun isarra hin jiru, awwaalli isaallee gubamuun isarra hin jiru. Awwaalallee guban akka seenaan Oromoo achitti akka hin dhaga'amne akka hin beekamne bakka Sheek Abaluu awwaalame bakka Abaloo awwaalame jedhanii seenaa ammeenyi seenaa qaba. Bakki namitti awwaalame seenaa of keessaa qaba. Seenaan sun illee kan beekamne ammeenya guban yeroo darbe jechuun awwaala guban. Awwaala bakka namitti awwaalame namni Oromoo Musliimni Oromootti awwaalame guban. Masgiida guban. Masgiida mooxaa keessaa illee guban. Iddoo biraa dhiifnaan. Eenyuwwan kana godhu? Finxaaleeyyii Amaaraati. Maaliif kana godhu? Ortodoksiitu kana godhu. Horii fandireezingii gara 5-6 ol baasaniiru ala kanatti garaa goofandii. Horiin kun hundumtuu eessa dhaqa? Horiin kun hundumtuu warra kana hojjetu qacara jechuudha biyya keessatti. Faannoo biratti dabalee. Faannoof qawwee bituutti dabalee jechuukooti. Faannoo qawwee bitee kan bobbaasaa jiru Ortodoksii. Ortodoksii. Daani'el Kibirraffa isaan kanatu kana godha jechuudha. Eenyutu wal ga'aniiti warra shaalaqoota dargijjii wal ta'aniitu iyyuu shaalaqaa fi abuunii fi daaqunii fi eenyuyyuu addan beektu har'a. Hundi isaanii tokko. Tokko. Shaalaqaatu iyyuu Ortodoksii geggeessaa abuuniitu finxaaleeyyii Amaaraa geggeessa. Kanaafi hundi isaanii tokko ta'aniitu iyyuu biyya weeraraa jiran jechuudha. Weerarri Walloo irratti ta'es kanumarraa kan ka'eeti. Oromoon bira dhaabbachuu qaba. Inni dhumaa immoo waboo gargaaru. Waboo gargaaruun waboon karaa danda'ameen ittisa Oromiyaa waan ta'eef gara fuulduraatti inni dhumaa immoo inni maayii immoo waboo gargaaruudha jechuudha. Inni lammaffaa warra Matakkal. Oromoo warra Matakkal jiru Oromoo irraas citee warra kaan irraas citee gidduu galee jirudha. Matakkal kan jedhamu Agaawoo wajjin wal keessa jiraata. Dur Agaawoo Midir keessa jiraataa turan jechuudha. Gojjamiin jedhuun. Agaawoo Midir keessa jiraataa turani. Biyya Agaawoo Midir kana keessa immoo Agaawoo, Hawwii, Hamraa, uummata akkasiitu Qimaant, ammas immoo warra Shinaashaa, ammas warra Benishangul hunda kanatu kee jiraata. Saboota adda addaatu nagaadhaa wajjin jiraataa turan. Uummati Benishangul keessa jiru uummata Oromoo wajjin tokko diinummaa hin qabu. Ani Benishangul keessa hojjedheera argeeras nan beeka saba sana akka gaariitti nan beeka. Tokko diinummaa hin qaban Oromoo wajjin walirraallee fuudhaniiru walitti heerumaniiru
ollummaa gaarii qabu, walitti nagadu, wal gargaaru malee diinummaan tokko hin jiru. Diinummaa kan horsiisaa jiru finxaaliyyii Amaaraati. Dhokatanii dhufaniitu Beenishanguliin rukutanii deebi'u warri finxaaliyyiin Amaaraa kun. Beenishanguliin rukutanii yeroo deebi'anii Beenishangul immoo ofirraa ittisuuf jecha nama diimaa ta'e hundumaa yeroo rukutu Oromoonis keessa gaaga'ameera. Keessa rukutameera jechuudha. Oromoos ajjeesaniiru jechuudha keessa. Ta'eedhee Oromoo ajjeesuudhaan miti Beenishangul. Garuu sababii finxaaliyyiin Amaaraa dhokatee dhufee Beenishangul rukutee deebi'uu fi warri hidhataan Beenishangul immoo ofirraa deebisuudhaaf jecha hundumaa walitti qabee rukutu Oromoon keessa gaaga'ameera. Tokko kan. Inni lammaffaa Beenishangulii Gumuz keessattuu naannoo Matakkal kuni irra guddaa namni irra hin jiraatu. Lafa harka sadii keessaa harka tokkitti irra jiraata namni. Harka lama namni irra hin jiru. Warri Amaaraa isaa argaa jiru. Isa arganii qonnaadhaaf qabachuu barbaadaa jiru. Namichi amma bureetti dhaqee zayitii tolfate kuni lafa Matakkal bitateera akkuma jirutti. Keessattuu lafa Gubaa jedhamu qonnaaf bitateera. Lafa Gubaa jedhamu qonnaaf bitatee jira. Ammas immoo Daangur keessa warqee tuba. Lafa naannoo Daangur jedhamu warqee tuba. Warqee kanas baafachuu barbaadu. Abbaatti ta'uu barbaadu warra Amaaraa kun. Lafa qonnaa kan akkuma silasiin jedhee namarraa kaasanii namarraa ari'anii tiraakteriitti naqanii tiraakterii 100 200 naqanii qotatanii ofii isaaniitii oomishatanii dhimma itti ba'uu barbaadu. Inni sadaffaa Matakkal kana waan isaan barbaadanii fi tokkoffaa hidha Abbayyaa achi jira. Hidhata Abbayyaa kanatti abbaa ta'uu barbaadu. Maaliif gara fuulduraatti hidhata Abbayyaa kuni qabeenya guddaa ta'uuf deema biyya sanatti. Qabeenya guddaa ta'uudhaaf deema. Qabeenya guddaa ta'uuf deemu kana abbaatti ta'anii gibira isaas funaannachuudhaa fi abbaatti ta'uudhaaf deemu kana warra kaan irraa ari'aa jiru. Inni kan biraani Matakkal kuni Sudaanitti daangaadha. Daangaa Sudaan istiraateejiidha jechuudha. Sudaanitti bahuudhaa fi karaa mijaadha jechuudha. Lafa bosona jechuudha. Lafa gadhiisiidha jechuudha. Isa kanas Sudaanitti karaa baasu kana qabachuu barbaadu boriftaanii fi miliitari istiraateejii isaaniitii fi gaariidha jechuudha. Sababii kanaaf itti duulu Matakkalitti. Sababii kanaaf itti duulu lafa qonnaati, hidha laga Abbayyaati, warqee baafachuudhaa fi Sudaanitti daangaa ta'uudhaa fi Oromoochi jiruu fi Shinaashaa achi jiruu fi saba achirra jiru Gumuz mataasaayyuu achirraa buqqisanii ari'anii Gumuzoo barbaade Sudaanitti baqatu jedhanii Sudaanitti ari'aa jiru gara Sudaanitti achi ari'aa jiru. Warri Matakkal jiru immoo Oromooni gara Wallaggaatti illee as baqachuu hin danda'u. Maaliif Abbayyatu adda kuta. Abbayya immoo riqichi hin jiru karaan ce'an. Namni daakee ce'uu hin danda'u. Hamaadha baay'ee hamaadha. Kanaaf namni walitti ce'uu hin danda'u. Dur yeroo Haile Sillaasee Oromoon akka walitti hin dabarre godhamee eegamaa ture. Iluu Baaborii Wallagga walitti hin ba'u. Kunoo Agaa'uu Midirii fi Wallagga walitti hin ba'u. Utuma ollaa ta'ee jiru. Utuma fuulletti illee wal ilaalu walitti ce'uu hin danda'u. Maali riqichi hin jiru nooraan hin jiru. Akka isaa walitti hin ceene godhanii gargar ittisaa turan. Kanaaf karaa walitti ce'an hin jiru. Ummati kun bakka itti dawollee godhatee itti baqatu hin jiru. Warri Amaaraa kuni Matakkal dhufeeti Beenishangul Gumuz keessa galee rukuteetu eessatti ol deebi'a gara kililii Amaaraatti ol deebi'a. Gara Chaaginiitti ol deebi'a achi baqata. Inni isaan qubsiifne jedhan isaan argitee achi baqata. Kanaaf Oromoon kun bakka itti baqatu hin qabu. Bakka itti mataa jala qabatu illee hin qabu. Meeshaa hin qabu. Meeshaa irraa hiikaniiru. Meeshaa akka jirutti haaduullee irraa hiikaniiru. Kanaaf karaa kanaanii hidhattoota Amaaraa fi immoo Shaabiyaanutti dabalamee jechuudha. Rukutaa jiru. Karaa kaaniin immoo Beenishangul hidhannaa kan hidhateetu jira Beenishangul keessa. Humnuma Beenishangul hidhatee mootummaaf hin ajajamne ufuma isaanii sosocho'antu jiru. Gara 5,000 ta'u. Gara 5,000 ta'u amma dhiyoo kanayyuu mootummaa waradaa tokko dhuunfataniiru. Humni hidhate kuni nama diimaa arguun rukuta. Abaloo baluun jedhu addan beeku Amaaraa fi Oromoo addan beeku. Yeroo waraanas waan ta'eef dhaabbattee Oromoo moo Amaaraan jettu diimaa argitee nama rukuttaa jechuudha. Kana keessatti rukutamaa jiran. Garuu ta'u malee uummati Oromoo ollaa isaa warra jiran Affaar isa ta'u, Sumaalee isa ta'u, Beenishangul Gumuziin isa ta'u, firooma walirraa qaba, nagaa gaarii walirraa qaba malee takkaa lolee wal diineffatee hin beeku. Oromoon ollaa isaa hin lolu, hin jibbu, hin jaallata malee, ofitti qaba malee. Beenishangul Gumuz keessa hojjedheeranii achi keessatti hojjedheera waan ta'eef isaanii nan beeka. Inni seenaa mataa isaa danda'a yeroo biraayyuu sagantaa biraa barbaada jechuudha. Kanaaf jarri sun illee diinummaa namaa hin qaban warra dhugaa dubbatudha.
Beenishangul jechuun dhugaa warra dubbatanii soban beekan jira. Soba takkaan beekan dhugaa dubbachuudhaaf. Warra sobu miti. Dhugaa isaanii dubbatu. Yoo isaan dubbatan dhibbatti dhugaa dubbiin sun jechuudha. Kanaaf uummata akkas ollaa jiru kana kan walitti naqaa jiru mootummaa Amaaraa amma kiiloo 4 jiru jechuudha. Mootummaa Amaaraa tan nama kiiloo 4 jiru kuni nafxanyootaa fi gobanootaa fi mootummaa Amaaraa jechuudha. Ministeeroti pirezidaantii irra jalqabee hamma gajjallaatti isaan akka jirutti security kan qabatee jiru Amaara. Pirezidaantiin Amaara. Warri qabeenyaa warri revenuun isaan. Wanti hundumtuu isaan. Oromoon tokko yookaas lama yoo baay'atte. Affaar immoo baay'ate tokko lama ishee deeninnetii ministeer jedhanii eenyu kamal sanaa isheenuu deeninnet jedhanii jechuun kan nagaa eegdu ishee yoo akka ashaangulliitti achi ka'anii akka maqaan ishee baduu fi akka ashaangulliitti achi ka'aniituyyuu nagaa eegdi jedhanii nagaan biyya sana iyyuu hin jiru. Takkaa nagaan argamee hin beeku isheen ashaangulliitti achi teessi. Isheen immoo waa'ee elekshinii ta'e achi jirtu sunis Oromoo miti maqaa abbaa isheetiitu maqaa Oromooti malee hin guddifamtee Oromootu guddisee garuu isheen diina Oromooti. Kanaaf filmaati sunis kanaaf bakka ga'an jiru. Filmaati sunis filmaata dhugaa miti filmaata sobaati. Uummati keenya waa'ee filmaataanis akka kanatti filmaataan aangoo argannadhee bakka bu'aa keenya ergannadhee wanti inni goomuuf hin jiru filmaati sun filmaata ta'u miti. Utuun filamnee akkasatti humnaan deemaa jiru. Minilikiin namni filate hin jiru, Haile Sillaasee namni filate hin jiru, Mangistuu namni filate hin jiru, tokko isaanii namni filate iyyuu hin jiru ammarraatti. Ammarraatti Abiyyis akkasumatti itti fufuu danda'a amma gaafa achi mormisaa qabamee achi ba'utti. Kanaaf innis Oromoo miti jechuudha. Innis Oromoo miti. Kanaaf filmaatillee hin jiru, homtuu hin jiru, jara warra duguuggiin sanyii irratti deemaa jiru karaa warra Matakkaliif warra Walloo kana Oromoon dirmachuufii qaba. Kara danda'een. Warra Matakkal kanaa fi gargaarsi jaarmaan tokko ijaaramee jira. Oromoo Matakkal Maradaa Jawaan akkasii tokko ala kanatti ijaaramee jira. Adde Ayituu Baarooti natti fakkaata kan kana walitti qabaa jiru. Karaa ishee yaadi jiruu fi gargaarsi jiru karaa ishee deemuu danda'a. Ishee qunnamuun hin danda'ama. Isaan immoo warra biyyaa wajjin hojjetaa jiru. Jarri kun gargaaramuudha qabani. Horiidhaan gargaaramuu qabani. Yaadaan gargaaramuu qabani. Karaa miidiyaatiin gargaaramuudha qabani. Duguuggi sanyii irratti deemaa jira. Isaanuma ajjeesaniitu isaantu nu ajjeese jechaa jiru. Kanaafi humna addaa Amaaraa kanaafi humna shaabiyaa kana biyya keenya keessa galee seera ala akka malee nama ajjeesaa jiru kana akka malee nama fixaa jiru kana seerattis dhiyeessuudhaa fi irratti hojjechuun barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf egaa bakka sana hin geenye bakka sana itti deemaa jirra. Gabaabamatti kana fakkaata duguuggiin sanyii kun hunda keenya irratti Oromoo irratti deemaa jira. Wallagga irratti waggaa 3 deeme, Gujii irratti waggaa 3 deeme, Boorana buqqisaa turanii amma immoo giddu galeessa iyyuu galanii Finfinnee marraayyuu nama buqqisaa jiru, nama isaanii fidanii qubsiisaa jiru. Kanaaf egaa inni walloo kun kanarraa miti waggaa 100 fi gara waggaa 400 lakkaata. Gara waggaa 400 lakkaata. Erga cabee immoo jalqabee erga kolonii keessa jala galee immoo waggaa 100 fi 31 lakkaata jechuudha. Inni kuni bira dhaabbatamuudha qaba. Oromoon bakka jiru dirmachuufii qaba. Alaas keessas dirmachuufii qaba. Maqaa amantiitiin deemu jarri kuni ortodoksii jala mataa qabatanii deemu. Amantiin ortodoksii amantii hunda keenyaati. Amanticha ittiin qabatanii gaachana godhatanii ittiin meeshaa argatanii ittiin nama duguuguudhaa fi amanticha mataarra qabatan malee amanticha wajjin wanti walittidhaan hin jiru. Amantii kanaan immoo isaantu mishigii godhatanii qawwee funaannataniituyyuu bataskaana ortodoksii keessa tuullataniituyyuu ortodoksii keessatti nama leenjisaniituyyuu farra Oromoo hundayyuu kan isaan bobbaasan ortodoksii irraati. Har'a immoo fakkeenyaaf warri daaqonni Kibrat fa'aa kun beeta mangistii keessatti ijaaraa iyyuu jiran mootummaa ortodoksii ijaaraa jiran jechuudha. Mootummaan Amaaraa kun yeroo hundaa maqaa Itoophiyaa jedhu ortodoksii jedhu fi Amaara jedhuun deema sadanuu walitti qabatee deema. Kanaaf namni keenya gowwoomuu hin qabu. Afaanicha illee irraa bitachuu hin qabu. Amantii isaaniis dhaqee wajjin masqalii isaan irraa fuudhee dhungachuun isarra hin jiru. Bataskaana isaanii dhaabbachuun isarra hin jiru. Ortodoksiin Oromoon afaan isaatiin ortodoksii geggeeffachuu danda'uudha qaba. Jalqabee jira. Inni itti fufuudha qaba. Afaan Oromootiin deemuu danda'uudha qaba. Kanaafi walumaa gala kolonii kana jala bahuudhaa fi qawwee qofa miti. Karaa saayikooloojii, karaa ijaaramuu, karaa hawaasummaa, karaa afaanii, karaa aadaa jala bahuudhaa fi jibbaata gochuu barbaachisa jechuudha. Ulfaadhu fayyaa ta'e gabaabamatti kan fakkaata. Baay'ee galatoomaa obbo Tashoomee egaa gaaffii dhumaatii gabaabsati baay'ee naa deebisaadha sa'aatii waan hin qabnee fi
baay'ee galatoomaa isiniin jecha wanni amma ibsi isaan yeroo darbe baasan keessattis odeeffannoo karaa miidiyaa adda addaatiin deemu irrattis waan hedduutu deemaa jira. Kana keessa humni addaa Amaaraa, poolisiin naannoo Amaaraa, milishaan Amaaraa, faannoon Amaaraa akkasumatti waraana Eertiraa dabalatee humna raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaatti dabalamee Itoophiyaan diigamaa jirti, bittinaa jirti, baraaramuu qabdi kan jedhu akka waliigalaatitti odeeffannoo hedduutu deemaa jira. Kana keessa wanti kana agarsiisaa jiru fakkeenyaaf meeshaalee akka Burundii irratti duguuggan sanyii gaafa raawwatame waan akka gajaraa seefii fakkaatu kan jirutu jira. Amma kaleessa qabamee kan addunyaan guutuun daawwachaa jiru jira. Kuni kan galaa jiru harka warra naftanyaa yookaan immoo harkuma mootummaa kanaan. Isa kanaaf sabaaf sablammiin biyya sana keessa jiru akkamittiin dandamachuu danda'a? Isaan amma kan isaan waammachaa jiranii Somaaleen jennee, Afaarin jennee, Gaambeellaan jennee, Sidaaman jennee kan isaan waammachaa jiran Eertiraadhaa fi faannoo mootummaa milishaa Amaaraa, poolisii Amaaraa, humna addaa Amaaraa, raayyaa ittisa biyyaatti dabalamee biyya kana baraaruu danda'uu qaba jechaa jiru. Biyyattii sana keessatti nama 83 isa kanaaf dhaamsa keessa wajjin yaada keessa nuu kennaatii dhaamsa keessanis waan achumarraan darba. Gabaabumatti ulfaadhu fayyaa ta'ii gabaabumatti haalamma garritti deemaa jiru baay'ee haala nama yaachisudha. Kanaaf uummati keenya warri biyya keessa jiru ijaaramuu qaba. Jaarmaa wajjin dhaabbachuu qaba. Jaarmaa lamatu jira. Jaarmaa lamaan kana wajjin harka lafa jalaan ijaaramuu danda'utu itti jiraata. Tokko amma duguuggi sanyiitti aggaammate kana ofirraa qolachuudhaa fi waboo wajjin dhaabbachuun baay'ee barbaachisaadha. Waboodhaa fi dirmachuu qofa miti. Wabooni nama baay'ee leenjisuutu itti jiraata. Namooti duguuggi sanyii kana ofirraa qolachuudhaa fi barumsa waraanaa argachuutu itti jiraata. Barumsa waraanaa ishee tokko lamaan leenjisan utuu hin taane kumaatamaan leenjisuun baay'ee barbaachisaa fakkaata. Barbaachisaadha. Hidhannaa qabaatanii dhiisanii akka itti of oolchan illee hin baratu waan ta'eef tokkoffaa uummati tokko erga dammaqee erga ijaaramee leenjii waraanaa argachuun isaa baay'ee barbaachisaadha. Waboon leenjisuutu itti jiraata namoota Oromoo jechuudha. Oromoon irra guddaan isaa loltuu ta'uutu itti jiraata. Meeshaa argate ofirraa ittisuu akka danda'uuf isa manatti isa ajjeesuu dhufee fi ofirraa ittisuu akka danda'uuf Oromoon irra guddaan isaa loltuu ta'uutu itti jiraata. Maallaqa warri qabu warri abbaan qabeenyaa warri dandeettii adda addaa qabu ogummaa kanaan bira dhaabbachuu danda'uudha qaba biyya keessaas biyya alaatis. Oromoon amma jaarmaa kam keessa jirtaa saala akkamii qabdaa waggaa meeqa qabdaa jedhee ilaaluun isarra hin jiru. Hundumtuu dirmachuu qaba. Biyya weerarame waan ta'eef akka waan abiddi mana qabateeti waan ilaallattu hin jiru waan qabduun rukuttee ofirraa dhaamsita jechuudha. Kanaaf diinatti bobba'e kana ofirraa qolachuudhaa fi Oromoon akkuma amma jenne waboo dudduuba dhaabachuutu itti jiraata. Waboo gargaaruutu itti jiraata. Waboo fi ijaaf gurra ta'uutu itti jiraata. Waboon immoo uummata waraana leenjisee qopheessuu qaba jechuudha. Inni kan biraan warri biyya alaa jiranidha. Warri biyya alaa jiranii hidhaa keessa hin jiranii hidhaadha ala jiru barreessuu danda'u dubbachuu danda'u. Isaan kun akka baay'ina keenyaatiin wanni nu gumaachinu guddaa miti. Akkuma sila jenne sagalee tokkoon mootota addunyaa kanatti dhiyaachuu danda'uudha qabna. UN'tti dhiyaachuu danda'uudha qabna. Afaan tokkoon iddoo 15tti ijaaramnee inni dhandhu kun nu gargaaru nu baasu. Kanaaf iddoo tokkotti ijaaramee dhaquu danda'uu qaba. Jaarmaan ala kana jirus jaarmaan siyaasaa ala kana jirus keessattuu karaa dippiloomaasii hojiin guddaan hojjetamaa hin jiru. Baay'ee hir'ina baay'eetu jira, qaawwa baay'eetu jira. Hojiin advookasii illee hawaasaan hojjetamuu hin danda'amu amma tokko advookasii jechuun egaa uummatatu nurraa miidhamaa jira. Sanyii duguuggi sanyiitu duratti deemaa jira. Addunyaa kana beeksisuu jechuudha. Fira horuu jechuudha. Tumsa barbaadu jechuudha. Deeggarsi karaa adda addaatiin biyya sanatti akka dhaqu Red Crossiin akka daawwatu United Nationiin dubbii kana keessa galee akka ilaalu qorannaan adda akka ta'u bakka ibsaan dhaametti bakka oduun hin jirretti
jarri kun dhaqanii ka qoratan gochuudha jechuudha isaaniin kakaasu jechuudha. Dippiloomaasii jechuun garuu ijaaramnee jirra hiree mataa keenyaa murteeffachuudhaaf deemaa jirra hiree mataa keenyaa murteeffannu immoo dantaa keessanii kara kanaan isinii eenna jedhanii maqaa dhaabaatiin deemanii biyyoota adda addaa amansiisuu jechuudha. Isa kana kan gochuu danda'u dhaaba. Isa kana gochaa hin jirru. Isa kana hanqinatu jira. Hanqina kana of ilaaluu qaba dhaabi. Of ilaaluu qaba. Maali mishoomii qabnu, maali fafi qabnu, maali yaaddoon qabnu, maali wanni nu sodaachisu, wanni nu yaaddessu jennee of xiinxaluu danda'uudha qabna jechuudha. Haala siyaasaa addunyaa ala jiru kana keessatti hojjechuu danda'uu qabna. Haala teekinooloojii amma jiru kana keessatti hojjechuu qabna. Naannoo keessa jirru keessatti hojjechuu qabna jechuudha. Siyaasaa ala jiru kana keessatti hojjechuu danda'uu qabna jechuudha. Waan keenya gurgurachuu danda'uu qabna jechuudha. Kanaaf kana irratti hojjechuutu barbaachisaa. Egaa yoo kana irratti hojjenne homaan ta'a. Duguggiin sanyii nurratti aggaamate kanarraa damdamachuu dandeenya jechuudha. Yoo kana ta'uu baate garuu yeroo hundaa waan namni nurratti hojjetu ajandaa namaa fuunee haasofna yoo ta'e waan isaan nurratti hojjetan qofa haasofna yoo ta'e nummoo gama keenyaan isaan irratti waan hojjennu ajandaa hin qabnu yoo ta'e yoo lolli yeroo hundaa balbaluma keenya irratti ta'a ta'e yeroo hundaa balbaluma keenya irra dhufanii mana keenya keessatti gorduba keenya keessatti lolli ta'a yoo ta'e baay'ee nu gargaaraan jiru baay'ee dhumaatiin irra fagoon jiru. Lolli biyya isaanii keessattis ta'utu irra jiraata. Oromiyaa keessatti qofa ta'uun isarra hin jiraatu. Lolli kun biyya isaanii keessattis ta'utu isarra jiraata jechuudha. Maaliif ofirraa fageessuu qabna. Diinni kun diina dhufee nu ari'ee nu biraafu miti. Diina manatti nutti dhufuudha. Manaallee nagaan nu jiraachisu miti. Kan nu fixuudha jechuudha. Teenyes hin duuna lolannes du'uun hin hafu. Kanaaf lolatanii dhaloota dhufuu fi bilisummaa dabarsuutu barbaachisa malee sodaatanii gola keessa taa'anii gola keessatti dhufanii nu qalanii gabrummaa dhaloota dhufuuf dabarsuun qaanii guddaadha seenaa irratti. Kanaaf riphee lolaatti deebi'uudha waboon. Waboon riphee lolaatti deebi'ee tooftaa riphee lolaa sana akka gaariitti itti hojjechuun hin danda'a. Egaa inni hin beeka kana addana taa'anii gorsuu hin danda'u. Garuu yaada ni qabu riphee lolaatti fufuudha. Hammam tokko humni mootummaa yoo hamma fedhe maaliif niwukileerii illee hin qabaanne? Maaliif niwukileerii hin qabaanne niwukileerii warri qaban iyyuu gadhiisaniitu iyyuu bilisummaa labsan uummataaf. Gadhiisan jechuu gooti. Gadhiisanii galan. Raashaan niwukileerii qaba. Even South Afrikaan niwukileerii qabaataa turte. Yeroo apartheidiin jige. Niwukileerii diiganii dismantel godhaniitu nuyi niwukileeriin kun nu gargaaraan jiru teenyaa haasa'uu qabna jedhanii maal barbaaddu jedhaninnaan mootummaa ijaarrachuu barbaadna mootummaa hunduma keenyaaf ta'u jennaani Neelsan Mandeelaa mana hidhaatii fuudhanii caammaatti ka'anii kootiitti uwwisanii karabaatiitti hidhanii koottu dhaabbadhuuti biyya kana geggeessi jedhanii akkuma jedhame Neelsan Mandeelaan illee adii ta'eedhaaf hin ajjeesinaa adii ta'eef hin fixinaa jedheeti sirriitti madaalaanii mootummaa tokko gadhaabe jechuudha. Nuti amma amaaruma ta'eef jibbina miti. Amaaruma ta'eef jibbina qeesii ta'eef jibbina miti. Qeesii amaaraa ta'eef jibbina miti. No. Nuti hiree mataa keenya murteeffannaa. Amaarris mataan isaa miidhamaadha gar tokkoon. Isaanumatu miidha. Minilik isaaniinis miidhaadhuma ture. Haayilasillaaseen isaanis miidhaadhuma ture. Kanaaf miidhaana keessaa isaanuu ba'uu qaban. Dubbatachuu qaban isa kanaaf. Isaanii firfaarii ishee raaftuu nyaachuudhaaf jecha jallina deemu sirna jallaa kana wajjin dhaabbachuun isaaniif gaarii miti. Kanaaf sirnicha malee Oromoon Amaaraa nam-tokkee yookaas immoo daldala Amaaraa yookaas barsiisaa Amaaraa miti jibba kan irraa qabnu Amaararraa jibba hin qabnu ollaadhaan jiraataa turre nagaadhaan jiraataa turre sirni isaa immoo nu miidheera sirni sun diigamuu qaba sirna uummata hundaaf ta'u ijaaramuu qaba jechuudha. Amaaruu dabalatee sirna isaaniif ta'u ijaaramuu qaba jechuudha. Waan afaan ilaalchisee immoo afaan uummata bakka bu'aa uummataatu filata malee afaan mootummaatu namaa fila miti. Amma duras Oromoon bakka bu'aa qabaateen beeku bakka afaan kun filametti. Afaan Amaaraa afaan biyyoolessaa ta'uusa jedhame sana keessa hin jirru nuti. Isaanumatu filate. Kanaaf keessa hin jirru fudhataa hin jirru dubbannullee. Afaan keenyaan dubbanna. Afaan lammaffaatti waliigaluu barbaachisaa ta'e afaan Ingilizii dhimma ba'uu dandeenya. Afaan Ingiliziitti fayyadamuu dandeenya. Afaan waliigalaa kan biyya sanaa yoo barbaachisaa ta'e afaan Ingilizii ta'uu danda'a. Dirqitti afaan Amaaraa ta'uu hin jiru. Kanaaf dirqitti immoo Ortodoksii ta'uu hin jiraatu namni tokko. Dirqitti amantii isaa geeddaratee cuubamee Walda Maariyaam ta'uun isarra hin jiru. Mahammad ta'uu danda'a. Mahammad ta'ee jiraachuu mirga qabaachuu qaba. Badhaasaa ta'ee jiraachuu mirga qabaachuu qaba. Baqqalaa ta'ee jiraachuu mirga qabaachuu qaba. Mirgi kun walqixa malee kan isaanii akka jaarraa 15ffaa 16ffaatti lola amantiin irratti labsan kun fudhatama hin qabu. Kiruusadiin hafeera.
Kurusadii nafeera. Kurusadii jaarraa 15ffaa 16ffaa keessatti hafee nurratti deebisaa jiru jarri kun. Kanaaf hin fudhannu kurusadii isaan nurratti oofaa jiran kana karaa ortodoksiitiin. Kanaaf hin fudhannu ortodoksiin isaanii afaan Amaaraatiin hojjechuu qaba biyya Oromoo keessatti yoo ta'u baate deemuu qaba. Hin fudhannu kana hin dhageenyu afaan hin fudhannu hin dhageenyus kanaaf wajjinis waaqeffannu masqaliis hin dhungannu irraalleen fuunu irraalleen ittiin heerumu. Fuudhuudhaaf heerumuudhaan illee baay'ee nu goomsaa turan. Baay'ee nu goomsu turan maaliifi warra mootota kanatu wal fuudhaa ture. Warra jootee irraa fuusisu, warra bakaree irraa fuusisu, warra raasalii irraa fuusisu, warra mangashaa irraa fuusisu, warra mootiitu wal fuudhaa ture malee uummati lafa deemu wal fuudhaan turre isa iyyuu humnaa wal fuusisaa turani. Wal fuusisuun humnaa kuni poolitikaaf jedhamee wal fuusisu kun dhaabbachuu qaba. Oromooni poolitikaaf jecha Amaara fuudhuun ittiin jiraatu, kan biraa fuudhuun ittiin jiraatu. Yoo barbaade fuudhu, yoo jibbeemmoo dhiisu. Yoo kanaachi poolitikaaf jecha isaa walitti heerumsiisan kun poolitikaaf jecha isaan kiristinnaa namaa kaasan kun hin fudhatamu. Dhaabbachuu qabaadha. Asirratti dhaabbachuu qaba. Warri kana hojjetayyuu jenosaayidii hojjetanii firdi beetiitti dhiyaachuu qabani. Ortodoksii dhumtuu jenosaayidii hojjetaa ture Minilik wajjin, Hayilee Sillaasee wajjin. Kanaaf isaanumtuu firdi beetiitti yeroo isaan dhiyaatan hin jiraata. Hin dhufa guyyaan isaa. Qeessotumti ortodoksii kun jechuu kooti. Mootummaa keessaa qooda fudhataa turan. Kanaaf dubbiin kanatu jira. Oromoon wal qabachuu qabdi. Keessaa alaan afaan tokkoon dubbachuu danda'uudha qabdi. Jenosaayidii amma yookaas immoo duguggi sanyii kana nurratti labsame kana jala dabarra. Miidiyaa keenya jabeeffachuu qabna keessaas alaasi. Kanaaf diina kana wajjin immoo araaraanii karaa nagaadhaan fixannaa waan jedhamu hin jiru. Karaan nagaa hin jiru. Yeroo hundayyuu karaan nagaa ittiin karaa itti haxeetti si geessanii itti dallaatti si naqanii si hidhanii si jeesanidha. Kanaaf inni lammaffaa akka amala ta'ee akka barsiisa ta'ee ammas deebisanii akka daguun hin bunne waboon waan araaraa jedhu kana dhaggeeffachuun ittiin jiraatu. Karaa biraan wabooni yeroo baay'ee moobaayilaan yeroo isaan fiildiidhaa warra gaazexeessaa taasisan dhageenya isa kanallee dhaabuu qaban. Maaliif moobaayila kanaan haasa'uun balaa guddaa of keessaa qaba. Maaliif gaazexeessitooti ala kanaa bitamuu danda'u ta'eedhanii waraana keenya geggeessitootatti dubbatanii saatalaayitiidhaanii bakka isaan jiranii lookeet godhanii achitti rukutuu hin danda'u. Kanaaf of eeggachuu qaban. Kara kanaanii akka taasisaan kana of eeggachuu qabanii rikoordii godhanii rikoordii isaa erguu qaban malee daayirektilii ala kanatti dubbachuun balaa qaba. Kanarraa of eeggachuu qabanii. Kan biraan itti fufaan jedha warri ala jirru kun waan dandeenyu na gargaaruun jedha. Moggaa dhaabbannee dhiituutu giddu galeessa taanee afaan qabannee taa'uun nurra hin jiru. Hundi keenya aktivistii ta'uu qabna, bilisa baaftuu ta'uu qabna. Dubbii kana yoon waaman illee dhaquu fi of qopheessuu danda'uu qabnan jedha. Ulfaadhu fayyaa ta'e waa'ee yeroo kanaa fi naaf hirtaniifis immoo ulfina guddaa qabdu. Horaa bulaa kan hortan ijjiin bulaa of kalaan isinii jedha. Fayyaa ta'e ulfaadhu. Baay'ee galatoomaa odeeffannoo waan kabajanii irraa daawwattoota Oromoo neetwoorkiinis nutis baay'ee isin galateeffannaa. Yeroo haa kana qofa irratti hin dhaabnu irra deddeebi'uu dhufnee mari'annaa isin barbaannaa. Kanaafiyyuu ammaa fi waan yeroon keenya dammayyuu otuma mi'aawu maragu waan jedhanii fi yaadni keessan otuma mi'aawu sa'aatiin daangessee sa'aatiitu gargar nu baasaa jira. Yeroo biraa tokko walitti deemnu abdii guddaan qaba. Hedduu galatoomaa. Ulfaadhu gooftaa.